Ashama harka fuudhee akkam jirtu jirra galata rabbii. Egaa barnoota keenya marsaa lammaffaa barnoota hulleedha yookaan uumama qubee haarawaa itti deebinee jirra. Kutaa lammaffaan isa kana itti dhiyaadhaa isiniin jennaa jechuudha. Egaa obboleeyyan keenya akkuma amma dura dubbannee taraa kutaa takkaffaa keessatti warroota qubee Oromoodhaaf uumuu keessatti arsaa kafalan warroota jajjaboo maqaa isaanii tokko lama sadi jennee kaafnee turre. Arrammoo osooniif gara hullee aabaa caasaa barachuu fi akkasumas gara lakkoofsa isatti hin dabarre maalummaa hullee osoo hin seenne dura dursoo wanni ilaaluu qabnu maalii gabaabinaan qubee afaan Oromootiin barreeffamaa ture. Qubee Oromoon amma dura ittiin barreeffachaa ture. Afaan Oromoo itti isatti fayyadamuudhaan barreeffamaa ture. Qubeewwan meeqa? Akka addunyaa kanatti fakkeenyaaf Oromoon uummata saba dheeraadha, saba guddaadha, yeroo dheeraaf jiraachaa turedha. Akkasii mitire ergasii as hanga ammaa hanga qubeen hulleen kun hin dhufin dura qubee akkamitti Oromoon dur fayyadamaa ture. Isa jiru jechuudha. Akkuma barreeffama kanarratti argamu afaan Oromoo dhiibbaa fi cunqursaa gita bittootaa irraa kan ka'e osoo hin barreeffamin barreeffama hin hanqatin tureera. Hanga jaarraa 19ffaattis boca qubee mataasaa hin qabaatin ture. Haa ta'u malee afaan Oromoo barreessuuf qubeewwan laatinii giizii fi arabaa fayyadamuun barreessuuf yaaliin godhamaa akka ture yaadannoon seenaa ni mirkaneessa. Egaa wanni asirraa barru maalii? Oromoon yeroo amma dura ture keessatti afaan qubeewwan adda addaa ergifachuun qubee laatinii giizii akkasumas qubee arabaa fayyadamuun isaanii ragaan gadaan 1988 irratti yaada kana akkana jechuudhaan ibsee jechuudha. Akkuma beekamu barreeffama afaan Oromootiin barreeffamaa kanneen akka macaafa qulqulluu, faaruu amantii fi amantiin alaa, galmee jechootaa, seenaalee gaggabaaboo, mammaaksota, walaloowwan, kitaabolee mana barnootaa, seerlugaa fi kan kana fakkaatan yommuu ta'an qubeen isaan ittiin katabaman saabaa, roomaa fi qubee arabaatiin akka ta'edha. Sheek Bakrii Saphaloo immoo qubee Oromoof uumuuf yaalii godhee kan ture jaarraa kana keessa. Kunis yeroo sana afaan Oromoo barreessuuf isa afraffaa ta'uudhaan tajaajila kenneera. Amalaa fi mijatamummaa qubeelee sadeenii gaditti yoo ilaalaman isa afraffaa gumaacha Sheek Bakrii Saphaloo mudateerraa jedhu jalatti ilaalle. Eewwaa jechuun gabaabatti maali? Oromoof qubeen uumamaa ture qubee hedduudha. Qubee sadeen keessaa inni Sheek Bakrii Saphaloo qubee Oromoof uumuu keessatti isa afraffaarratti ilaalamaa jechuudha. Maali jechuun sila adda durumatti ilaalama. Fakkeenyaaf jaarraa yeroo inni uumamee fi kana wal boodatti yeroo inni ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf qubeen tokkoffaan ittiin Oromoon barreeffachaa turte. Hayyoonni musliimaa yeroo hedduu ittiin barreessaa turan qubee afaan Arabaati. Qubee Arabaa aliif baataasaa isa juusan gara afaan Oromootti deebifnee baa goonee yaamnee akkasumas akka iskiriina kanarratti agartan kanaa jechuudha. Qubee kana yeroo dheeraadhaaf akkasumas Sheek Bakrii Saphalootii fi akkasumas Sheek Mahammad Rashaad Abdullee faan illeen kan ittiin quraanaa fi wantoota adda addaa ittiin barreessaa turan qubee Arabaa kana. Qubeen Arabaa hundinuu gita afaan Oromoo waan hin buuneef qubeewwan akka fakkeenyaaf vaafaa, phaafaa, nyaafaa kana waan hin taaneef ergifachuudhaan fakkeenyaaf laatiin irraa Sheek Mahammad Rashaad Abdulleedha gahee guddaa kan hojjetedha jechuu as keessatti. Inni lammaffaa gabaabinaan qubeen Oromoon ittiin barreeffachaa turte qubee sabaati. Qubeen sabaadha akkuma asirratti agartu kana kuno zaas dizaayina kanaan qubeen sabaadha. Qubee kana kan iskiriina kanarratti agartu kana jechuu qubee fakkeenyaaf Amaariffaasii miti Tigraayis miti jidduu kana qubeen sabaati. Isa kana irraa Oromoon ergifatee ittiin barreessaa ture jechuu yeroo dheeraadhaaf. Akkasuma inni itti aanu maali? Qubee feedala afaan Amaariffaati. Feedalli afaan Amaariffaa isa bakka bu'uudhaan isa fayyadamuudhaan Oromoon afaan Oromoo sagalee isaanii barreessaa turanii jechuu akkuma iskiriina irratti agartan kana. Inni afraffaadhaa maali? Qubee giiziiti. Qubee gaaziidha. Kunoo akka kanatti kan fayyadamanidha jechuu gizee ilaaltanii agartanii jechuu. Gabaabinaan inni shanaffaan maali? Qubeen Oromoon itti fayyadamaa turte qubee
laatiniiti. Qubeen laatinoonni ummata Roomaa yookaan Roomaa dursan irraa kan bocamedha. Dhaloota Kiristoos dura qubee bocamee turedha. Achirraa gara Oromootti gaafa dhufan ummanni amantii san qaban akka matsaafa isaanii facaasaniif qubee kana akka nuti fayyadamnu godhanii yeroo san keessatti hayyoonni Oromoo hedduun baranii qubee kanarraa ittiin ergifatanii akkasumas isuma kanaa gara afaan Oromootti nuuf madaqsanii akka nuti ittiin dubbannu ittiin barreeffannu nu godhanii jechuudha. Kanarraa kan ka'e waggaa 30 irraa qubee afaan Oromoo ja'amee yookaan qubee laatinii isa kanaatiitu gara qubee afaan Oromootti ergifamee ittiin barreessaa jirraa jechuudha. Qubeen laatinii akka idil addunyaatti qubee guddaadha. Qubee biyyoonni gurguddaan Ingilizii fi biyyoonni adda addaa hundi ittiin fayyadamanidha. Saniif Oromoonis ergifatee yookaan gama isaa madaqsee ittiin fayyadamaa ture. Sirna jiru wajjin kufaa ka'aa deemaa waggoottan irra jirru kana nu dhaqqabuu kan dandahee jechuudha. Garuu immoo qubeen kun kan uumame uummata Roomaa yookaan Xaaliyaanotaani. Garuu immoo Oromoon qubeen inni ifiif uume kan Sheek Bakrii Sabaloo uume isa amma dura isin garsiifne san malee sunis sirnaa wajjin wal qabatee hojiirra ooluu dhabe. Qubeewwan uumaman hundinuu sirna yerootiin waan ukkaamsamaniif hojiirra waan hin ooliniif hafan. Kanaaf yeroo amma jirru kana keessatti qubeen gara gochatti deemaa jiru. Qubeen Oromoof bikka bu'ee Oromoon afaansaa akka sagalee isatti jala deemee ittiin barreessuu danda'u qubee kuulleen kan uumameefi jechuudha. Fakkeenyaaf mee gaafii tokko si haa gaafadhu. Inni tokkoffaan maali? Inni asirratti iskiriina irratti agartan kun fakkeenyaaf feedala Amaariffaati. Feedala Amaariffaati. Amaariffa feedala isaati. Amaarri xiqqaan sabni xiqqaan kun maali? Qubee qaba waan si ajaa'ibu. Sabni Amaaraa kun qubee qaba. Garuu immoo Oromoon qubee dhabuun kun waan nama ajaa'ibsiisu. Oromoon saba guddaa kana taate qubee takka qubee Oromoo jedhamtee tan beekamtu dhabuunsaa waan nama ajaa'ibsiisu. Isa kana biraan gaafa namni tokko xaaree hojjetee laffa'ee qubee tokko uumee Oromoof bocee waggaa dheeraaf itti yaadee Oromoof hojjete keessatti akkamitti wanni akkanaa ta'a jedhamee isa qeequun yookaan isa eebeessuun waan hedduu bara fudhatama hin qabnedha. Maaliif namni tokko ka namni Oromoodha kalaqa irratti dammaquu qaba. Maalummaa kalaqaa beekuu qaba. Qubeen Oromoon uumamuun waan nama gammachiisuu fi jajjabeeffamuu qabu malee waan salphachiifamuu qabu yookaan akkas wantoota hin taanetti fakkeeffamuu qabu mitiidha jechuudha. Kun waan hafuu qabu miti. Oromoon hulleen inumaa tasumaa yoo hin taane ta'ee Oromoon hayyoonni Oromoo itti yaadanii akkasumas biiroon barnoota Oromiyaatis itti yaadee qubee Oromoo madaalu kan ergisaa hin ta'in jechuudha. Gara Oromoof Oromiyaatti fiduun dirqama isaanirra jirudha. Kana gaa maastarassan guddaa haa galatoomanii nuuf hojjetanii jiran akka ajaa'ibatti hojjetanii qubee bareedaa qubee addaa kan nuuf baasanii jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaa isaaniin jechuu barbaanna. Kanaaf ammoo warroonni qeeqa hin taane qeexan warroonni osoo hin hubanne dubbatan warroota akkanumatti osoo maalummaa kalaqaa hin beekne dubbatanidha. Warroonni yeroo hedduu kalaqa xiqqeessan. Ilmi namaa kalaqa xiqqeessuu hin qabu maalummaa kalaqaa beekuu qaba. Rakkinni Oromoo isatti mul'achuu qaba. Ilma Oromoo erga ta'etti rakkinni qubeedhaa rakkinaan gana jedhamu miti. Uummata keenya lakkoofsa ittiin barreeffannu hattaa fuullee irratti hanga lakkoofsa Oromoo madaaluutti illee kan bocamedha. Garuu immoo lakkoofsi itti addunyaan guutuun barreeffachaa jirtu maali? Lakkoofsa Arabaa dur kaayanii addunyaan guutuun itti fayyadamnaan gara firraa Arabni jalaa jijjiirratedha. Yeroo hunda kan namaatiin deemaa ooluun nuuf gaha. Biliis Oromoo haa dammaynu gara guddinatti haa deemnu isiniin jaa. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.